Mani amma dubbisee irra dhaabbadhee sagalee waaqayyoo isin wajjin hirmaadha. Hafuurri qulqulluun nutti dubbata. Nana mana. Kutaani amma dubbisee mata dureen ani irraa fudhadhee dhaloota karoora waaqayyootti amanu. Dhaloota yaadi waaqayyoo dhugaadhaa, qajeelaadhaa, naaf ta'aa, na baasaa, hin danda'amaa dhaloota jedhu. Waaqayyo gooftaan nu haa taasisu. Ameen. Macaafa qulqulluu keenya keessaa yeroo dubbifnu Yesuusitti amananii duukaa bu'anii waaqayyoon barbaadanii abdatanii fedhanii dheebotanii ituma takka adeemaa jiranii garuu dhaloonni sirrii miti jedhanii deebi'an baay'een isaanii jiru. Dhaloonni immoo dhugaadha jedhanii amma du'aatti karoorri waaqayyoo sun karaan sun akka dhiphoo taate beela akka qabu dheebuu waraansa rakkina ari'atama gidiraa garaagaraa akka qabu arganii dhaloonni deeman inuma argina inuma jiru. Kutaan amma dubbisee godhatanii ilaaltanii Roomee 8:28 kanarratti sagaleen kun akkas jedha. Waaqayyo jedha warra isa jaallatan jedha. Karaa hundumaa gara gaariitti isaan geessaa jedha. Warra jedhetu jar tokko waa'ee jar tokko dubbata. Addunyaa kana gargaaree gara gaariitti geessaa jira inni. Waldaa kana gargaaraa hin jiru. Maatii kana gargaaree gara gaariitti geessaa jira hin jiru kutaa sanarraa. Warra isa jaallatanii jedha. Wanti suni biraaketii qabaa, qabee qabaa, kontinentii qabaa. Namoota baay'eetu jiraachuu danda'a garuu warri waaqayyo gargaaree gara gaariitti geessu warra isa jaallatanidha. Warri waaqayyoon jaallattan, warri waaqayyoon dhaggeeffattan, karoora waaqayyootti amantan isin gara gaarii jedhame sana ga'uudhaaf mirga qabdu, aboo qabdu, dubbichi dhugaadhaa akka ta'us kutaan kun hin dubbata. Galanni guddaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra isa jaallatan inni jedhu kuni hiika baay'ee of keessaa waan qabuuf ani hunduma isaa bira dhaquudhaa yoo baadhiyyuu warra isa jaallatan inni waaqayyo jedhu kuni waaqayyoon jaallachuun seerota abboommota waaqayyoo eeguu akka ta'e of keessatti qabatu sagalee waaqayyoo iddoo baay'eetti waan dubbatuuf isaan warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha jedha. Warri waaqayyoon jaallatan kuni akka akeeka waaqayyootti warra waamamanidha jarri kun. Warra kana ammoo warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate jira. Beekumsaan fo'e jara kana. Jarri namni amanu yoo ana jedhe isaaf ta'a. Nuyi yoo jedhes isaaniif ta'a. Beekumsa isaatiin duraan dursee fo'ate jira. Warra fo'amanidha jechuudha. Warra waamaman utuu hin taane warra fo'amanidha. Miseensa yoo utuu hin taane abaalii isa jedhamu utuu hin ta'in akaalii qaama warra ta'anidha jarri kun. Nuyi qaama Kiristoos, nuyi harka, nuyi dameedha, nuyi ija Kiristoos, nuyi gurra Kiristoos, nuyi ilma Waaqayyo Yesuusitti lafaa argamne utuu hin ta'in dhiiga isaatiin biqille warra jiranidha jarri kun. Achi biqila sanadha. Coccoba sanaan dhufne an akkasittan dhufe karaan ani keessa darbee dhufe hundumtuu geggeessaa, gargaarsa, gaarummaa, tola, araara, jaalala waaqayyoo hin dubbata. Kanatu irra jira. Kanatu na fidee dhufe warra jiranidha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabeedha. Jarri kun hin fo'amanii yaadaan qabamanii. Sagalee waaqayyoo kanatuma ilaallu macaafa raajii Ermiyaas 11:18 yoo danne Ermiyaas 11:18 irratti sagaleen akka kana jedhu tokko achirra jira. Maqaan waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Ermiyaas 11:18 nan dubbisa maqaa Yesuusiini. Inni immoo akkana jedha dubbiin kun. Wanti sabni kun ana irratti yaadaa turan waaqayyo waan anatti mul'isee fi ani ammoo waan isaan gochuuf jedhan bareera jedha Ermiyaas. Inni kuni waa'ee karoorri waaqayyo anatti waan mul'iseef jedha. Karoora jarri Ermiyaas irratti qaban isa karoora waaqayyootti waliigalu waan hin taaneef yaada waaqayyootti isa waliigalu waan hin taaneef
Sasaan irratti gaamaa yaadaa karoorsaa jiran mari'atan Waaqayyo natti mul'isee jedhee dubbata Ermiyaas. Waaqayyo dubbicha isaanii naa ibseera. Haala isaanii naa ibseera. Sagalee jedhutu jira. Egaa warra karoora Waaqayyootti amanan kana yeroo ilaaltanii karoorri Waaqayyoo yaadni Waaqayyoo kun har'a ka'ee har'a buddeen akka hin taane warra beekanidha. Ta'uus danda'a, ta'uu dhiisuus danda'a, milkaa'uu danda'a, milkaa'uu dhiisuu danda'a jedhaa warra jiraatanidha. Yesuus Kiristoos nu oolchu nu oolchaa, nu oolchuu baatu immoo hin hafasa jedhamudha. Hin dhumnaa hin gubannaa akka jedhanittidha. Yoo nu oolche toleera, nu oolchuu baatus immoo rakkoon hin jiru. Hin danda'amu waan ta'eef jedhanii akka Daani'el fa'aa akka jara warra abidda keessa bu'anii akka warra afaan leencaatti darbatamanii warra karoora Waaqayyootti amanan. Warri karoora Waaqayyootti amanan kuni murtoon isaanii cimaadha. Abrahaamin yoo fudhattanii abbaanii keessumaa Ibroota boqonnaa 11 barreesse suni waa'ee namoota 11 akkasumas namoota 12 fakkeenya fudhata. Yeroon kutaa Ibrootaa sana dubbisu sammuu kiyya gararraa ta'a baay'ee. Karoora Waaqayyootti amanuu nama gaafata wanti. Abeel amantiidhaan aarsaa Qaayeen caalu Waaqayyoof dhiyeessee jedha. Amantiidhaan. Kanaan dura namni aarsaa dhiyeessee beekuu hin turre. Addaam abbaan isaanii hin dhiyeessine, Hewaan haati isaanii hin dhiyeessine. Abeel amantiidhaan aarsaa dhiyeesse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amantiidhaan. Waaqayyo kun utuu aarsaa dhiyeessanii fi hin fudhatamoo hin fudhatu. Nan dhiyeessa hin fudhata jedheetu amantiidhumaan ofuma isaatii lafumaa ka'ee aarsaa dhiyeessa. Karoora Waaqayyootti warri amanan, karoora Waaqayyoo warra beekan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Aarsaa dhiyeesseedha. 11:4 irraa argitu sana amma dubbadhu. Henookis hin amanu hin du'u jedhee jedha amantiidhaan jedhe namichi kun. Waan biraa miti. Henook namichi jedhamu tokko hin du'u jedhee jedha. Sagalee Waaqayyoo kana keessaa lakkoofsa 8 irratti Abrahaam biyya isatti ba'ee biyya itti darbee akka fudhatuuf isaaf yaadame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan abboomame. Karoora Waaqayyootti amanuun amantii gaafata waan ta'eef Waaqayyo amantii nuuf kenna. Karoora Waaqayyootti amanuun amantii nama gaafata. Amantii barbaachisa. Amantii laphee namaa sammuu namaa keessa. Amantii, hidda amantii, humna amantii, dandeettii amantii, cimina amantii. Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amantiidhaan jarri kuni karaa deeman sochii godhan hundumaa kan isaan ittiin mirkaneessan amantiidha. Karoora Waaqayyootti amanu. Biyya kanaa ka'aatii biyya ani isin agarsiisu dhaqaa yeroo Waaqayyo jedhu jarri amantiidha. Jireenya keessan keessatti waa'ee amantii shaakala akkamii qabdu? Waa'ee amantii kadhannaa amantiidhaan kadhatamu, faarfannaa amantiidhaan faarfatamu, lallaba amantiidhaan lallabamu, jireenya amantiidhaan jiraatamu. Amantii keessatti wanti isin yaaddan maaltu jira? Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Amantii namoonni warri kaanii dhaabbata tokkotti ilaalu. Amantiin dhaabbata gararraadha. Amantiin wanta argamu gararraadha. Waan qaqqabatamu gararraadha. Waan yaadamu gararraadha. Waan dubbatamu gararraadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amantiin haala gararraadha. Akkaataa gararraadha. Amantii yeroo yaaddanii diraamaa namatti fakkaata. Abjuu namatti fakkaata. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo tokko Yesuus Kiristoos namicha gurri isaa duudaa tokko bira dhaqee jennaani Yesuus quba isaa fuudhee gurra namichaa keessa achi kaa'e jedha. Mee namni tokko gurra keessan keessa yeroo quba isaa kaa'u waan isinitti dhaga'amu yaada. Nakka baluu fedhamoo maalla godhaa jireettanii yaaddu. Amantiidhaan namichi Yesuus Kiristoos gurra isaa keessaa harka isaa kaa'ee sana duwwaa miti. Yesuus namicha sana harka isaatti Ancofoo ki gorora tuttufee namichi sanaan deebisee ittiin qabadhu ittiin jedhee jedha Maarkos yeroo barreessu. Jireenya amantiiti. Maqaa Gooftaa Yesuusiin amantiidhaan guutama.
Ameen. Karoora waaqayyootti amanuun amantii nama gaafata. Dhaloonni karoora waaqayyootti amanuu lafa onaa keessaa hin jiraata. Karoora waaqayyootti amanuun kadhannaa beekuu gararraadha. Lallaba beekuu gararraadha. Faarfannaa beekuu gararraadha. Waggaa dheeraa miseensa wayii ta'uu gararraadha. Karoora waaqayyootti amanuun dubbii cimaadha. Yaadni waaqayyoo qobaadha. Eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Inni wanta waa'ee kootiif yaadee murtoo godhe ni raawwata jedha yeroo dubbattu sagalee waaqayyoo Iyyoob irratti. Karoora waaqayyootti amanuun dubbii salphaa miti. Karoora waaqayyootti amanuu. Haalleluuyaa. Karoora waaqayyootti amanuu. Karoora waaqayyootti amanuu. Karoora ofii qabdu hin qabdan miti. Karoora heerumuu kan qabu jira, kan fuudhuu, kan barachuu, barsiisuu, guddachuu. Namni hundumtuu karoora bara jireenya isaa keessatti mataa isaanuma qaba. Haa ta'uutii garuu baay'ee kan nama dhibu karoorri waaqayyoo kun isa nuyi qabnu irraa adda. Karoorri waaqayyoo isa nuyi qabnu irraa adda waan ta'eef namni dafee karoora waaqayyootti amanuudhaaf ni rakkata. Karoorri waaqayyoo kun kaayyoon waaqayyoo deemsi waaqayyo namaa deemsisu kakuun yeroo namaa galamu jireenya namaa keessatti kakuun yeroo ol nama deemsisu muraasa baay'ee isaa gadi nama guddisa qabu. Miila namaa hundee namaa jabeessa. Jireenya Eliyaasiin yoo fudhattanii kakuudha waaqayyo waan baay'ee itti dubbate garuu laga Yordaanositti galche kakuun. Karoorri waaqayyoo Eliyaasiin laga Yordaanositti dhaqii Yordaanos keessa kattaa keessa taa'ee qurruurkaa nyaata Eliyaas. Eliyaas har'a bora siina baasa waaqayyo har'a boriin geeddarama jedhee har'a boriin magaalaa Yerusaalemitti deebi'a jedhee egaa waaqayyo amma immoo akka hidhaqe mana haadha hiyyeessaa jiraadhu jedhee. Kakuu guddaa nama qabu, ergaa guddaa nama qabu, raajii guddaa nama ta'e nama biyyi arguudhaaf hawwu waaqayyo caakkaa keessa jiraachisa. Waaqayyo haadha hiyyeessaa gidduu jiraachisa. Amma moonaan toleera naa qajeeleera jedhee Eliyaas gaafa ka'u waaqayyo akkasii jedheen Eliyaasiin seena yeroo itti ol ba'uu keetiin keenyeetii dhaqii tulluu Qarmeloos irra taa'ee waaqayyo karoora waaqayyootti nama amanu Eliyaas waan ta'eefuu karooruma waaqayyoo sana eeggaa deema. Galanni guddaa waaqayyoo bada. Ani kanan jedhee kana malee dhaloonni jedhu karoora waaqayyooti wajjin wal arguu rakkata. Waaqayyo karoora isaa argatan nu haa taasisu. Yaada waaqayyoo argachuun karoora waaqayyootti amanuun jireenya keenyaaf hangafa dubbiiti. Hangafa jireenyaati. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Milkaa'inadha. Furtuudha. Furtuu. Haalelluuyaa. Furtuu. Jireenyi keessan kan inni ittiin furamu iddoo inni irraa furamu karoora waaqayyootti amanuudha. Karoora waaqayyootti amanuun nu geggeessa, nu fura, nu hiika. Haalelluuyaa. Dhaloota karoora waaqayyootti amanu waaqayyoo gara gaariitti geessa jedha Phaawulos yeroo warra Roomaatti dubbatu. Gara gaariitti isaan geessa. Gara gaariitti deemuu barbaaddu osoo hin jedhee hundumti keessan eeyyee waan jettan natti fakkaata. Egaa karoora waaqayyoo fudhadhaa. Pilaanii waaqayyoo fudhadhaa. Ganamas, galgalas, halkanis, guyyaas waaqayyo irraa karoora fudhadhaa. Jiree waaqayyootti of kenna. Sagalee waaqayyo yeroo dubbatu hin yaadda'inaa waa'ee yaaddoo ta'ee rakkinni guyyichaa duwwaan iyyuu isa ga'a jedha. Haa ta'utii garuu namni yaadda'uu hin dhiisu, dhiphachuu hin dhiisu, cinqamuu hin dhiisu, namni lolamuu hin dhiisu, anuullee akkasuma, isinillee akkasuma. Karoorri waaqayyoo garuu jireenya keenya gararraadha. Baay'ee keessan yoo gaafadhee waggaa 10 waggaa 8 dura iddoo amma jirtan kana yaaddanii beektu yoo jedhamtan yoon abjuu faasanitti ta'a. Yookiin waggaa 20 fa'aa dura. Garuu karoorri waaqayyoo akka kana. Amma immoo waggaa 5 booddee keessa jiraachuu yaaddutu jedhee namni iddoo gaarii himata. Addunyaa kanarraa jireenya biyya mijatan jedhee filatatee qaqqadeeffatee istireetii isaatii wajjin lafa kaa'ata. Karoorri waaqayyoo garuu adda. Ammas itti fufee lafa nuyi itti fufnee jiraannu waaqayyo harka jira. Lafti nuyi bor jiraannu waaqayyo harka jira. Lafti nuyi har'a jiraachaa jirru waaqayyo harka jira. Karoorri waaqayyoo qubaadha ameen jedhaa.
Ameen. Yaadni Waaqayyoof qobaadha. Ameen. Hallelujaa. Ameen. Yesus Kiristoos bara baraan eebbifamu. Ameen. Yaadni Waaqayyoo guddaan, yaadni cimaan, yaadni addaa nuyiif anaaf isiniif Waaqayyo harkaa himadha. Ameen. Warri yaada Waaqayyoo hordofanii amma jireenya Noohii yoo fudhattanii yeroo Noohii itti bidiruu hojjetu suni yeroo bokkaan jiru miti, gogaadhaa. Yeroo itti waan tokko iyyuu mul'atu miti, waggaa 100 ol lafa gogaa irra callumadhee taa'eetu markaba soofa. Muka qireexa. Muka markabaaf ta'u guura. Namoota karoora Waaqayyoo hubatanitti warri kaanii gowwaadha jedhanii lakkaa'u. Gowwaadha homaan galleefii jedhu. Karoorri Waaqayyoo garuu isinii gallaan eebba dhaameen jedha dabalaati. Ameen. Warri karoorri Waaqayyoo isaaniif galee eebba keessa jiru. Nagaa keessa jiru. Ulfina keessa jiru. Hallelujaa. Ameen. Kanaafituu kutaa nuti amma dubbifne kana keessatti egaa karoora Waaqayyootti amanuu Ermiyaas 29:11 kaatanii yoo dubbiftanii ani waa isinii yaadeen jira jedha Waaqa. Yaada isiniif qabeedha. Karooran isiniif qaba jedha. Hallelujaa. Ameen. Israa'eloonni Iyyaasuudhaan dubbii tokko dubbatanii Iyyaasuu boqonnaa 2-3 kaatanii fa'aa olaantanii Israa'eloonni Waaqayyo dhuguma akka Museetti si wajjin taataanaani gaariidha. Karoorri Waaqayyo Musee wajjin yeroo ture argine nu guddaa waan ta'eef. Garuu qobaadha taanaan hin cimaa jedhanii. Hallelujaa. Qobaadha taanaan hin cimaa. Waaqayyo si wajjin jira taanaan garuu dubbii salphaadha. Ameen. Qobaadha taanaan baay'ee ulfaata. Haalichi qobaadha taanaan hin ulfaata. Waaqayyo wajjin taanaan garuu salphaadha. Ameen. Waaqayyo wajjin taanaan salphaadha. Ameen. Waaqayyo wajjin hundumtuu salphaadha jedhamee takka. Waaqayyo wajjin hundumtuu salphaadha. Hallelujaa. Waaqayyo wajjin salphaadha. Ameen. Waaqayyo wajjin gaarri gaddi jira. Galaanni ni rama. Waaqayyo wajjin gaarri sin roqoma, irraafama. Mootonni abboomamu. Waaqayyo wajjin dubbiin hundumtuu salphaadha. Ameen. Kan inni ulfaatu gaafa qobaati. Ameen. Gaafa qobaa ulfaata. Gaafa qobaa ulfaata. Waaqayyo wajjin dubbiin salphaadha. Waaqayyo wajjin salphaadha. Hallelujaa. Ameen. Waaqayyo wajjin salphaadha. Ameen. Haalli gaara fakkaatu Waaqayyo wajjin amma gadi bu'a. Ameen. Kaataa inni irrata. Ameen. Waaqayyo wajjin garuu amma dubbiin salphataadha. Ameen. Baaba. Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Ameen. Yesus gooftaadha. Ameen. Hallelujaa. Ameen. Yeroon dubbii kana dubbadhu namoota karoora jireenya keessan keessa akka waa Waaqayyo isin duukaa hin jirre qobaa deemtanii, qobaa gaatanii, qobaa galtanii, qobaa jiraachaa jirtanii jireenya keessan isinitti fakkaatu, isinitti dukkanaa'u ani ergaan isinii qabaara. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Ani ergaan isinii qabaara. Har'a jireenyi keessan qobaa miti. Ameen. Karoora Waaqayyo wajjin, yaada Waaqayyo wajjin, akeeka Waaqayyo wajjin, ergaa wajjin, dubbii wajjin. Haalleluuyaa. Ameen. Dhaloonni karoora Waaqayyootti amanuu yeroo hundumaa Waaqayyo akka inni hin kassarsine beeka. Waaqayyo akka inni hin leellaasifne beeka. Waan darbeef, waan kufeef, waan duroomeef, waan hiyyoomeef, waan guuttateef, waan irrateef hin yaadu. Waaqayyo dhuma irratti hojjetaa yaada. Waaqayyo dhuma irraa jalqabaa yaada. Waaqayyo duwwaa irraa kaasaa yaada. Bishaan daadhiitti geeddaraa yaada. Dhaloonni yaada Waaqayyootti amanu. Ameen. Dhaloonni yaada Waaqayyootti amanu yeroo hundaa guutuudha yaaddi isaa. Haalleluuyaa. Dhaloota yaada Waaqayyootti amanu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin yaada Waaqayyoo jireenya keessan, mana keessan, hojii keessan, karaa keessan keessa haseenu. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuusiin Waaqayyo wajjiniin wal arguun isiniif hin ta'a baraka. Ameen. Yesuusiin harka gooftichaa, harka qulqulluu sanaan jireenyi keessan gara karoora Waaqayyootti adeemu. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen. Dhaloonni karoora Waaqayyootti amanu lafa onaa keessatti hin jiraata jireenya guddaa. Ameen.
Homtuu lafa hin jirretti haalli bakka hin mijannetti Waaqayyoon dhuguma kanaa hin godhaanu warri jedhanidha. Waaqayyoon dhuguma hin danda'e. Warri karoora Waaqayyootti amanu waldaattis tajaajiltanii, onlaayinittis tajaajiltanii, bira dhaabattaniis tajaajiltanii, bilbilaanis tajaajiltanii jarri numa milkaa'u. Ameen. Warra karoora Waaqayyootti amanu. Warri karoora Waaqayyootti amanu jireenyi isaanii yeroo hundumaa amantiidhaan jiraata. Haleluuyaa. Warri karoora Waaqayyootti amanan gaafa hundumaa dhukkubsatoo miti fayyaadha. Caboo miti dhidhiibamoodha. Du'uu isaanii miti du'aa ga'uu isaanii argu. Baduu miti jiraachuu isaanii argu. Itti dukkanaa'ee itti dhiyaafuu isaa miti. Ifaafee akka jiru argu. Dhaloota karoora Waaqayyootti amanu. Haleluuyaa. Dhaloota ergaa Waaqayyoo dubbii Waaqayyootti amanu. Sagalichi boollaa nama kaasa sagalee jedhu. Sagalichi jireenya namatti hora dhaloota jedhu. Maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Yesus guddaadha. Ameen jedha. Guddaadha. Ameen. Guddaadha. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Dhaloota karoora Waaqayyootti amanu. Ameen. Dhaloonni karoora Waaqayyootti amanu qabxii tokko faarratti inni qopheessee unconditionii haala malee jiraata. Gabaatu gadi bu'ee gabaatu ol ka'ee hin qabu. Naggaadee miti dhaloonni karoora Waaqayyootti amanu. Manni isaas, buddeenni isaas, dhalli isaas, jireenyi isaas karooruma Waaqayyoo keessatti gatamanii jira. Yoo Waaqayyoo dubbicha gate duwwaadha kan isaan gataman. Waaqayyoo immoo nama hin gatu waan ta'eef. Yeroo tokkotu namichi wangeelaawiin tokko ijoollee 5 qaba. Waldaan tokko miindaa kaffaltii fi waldaa miindaa kaffaltuuf itti dhiisee ba'e. Tajaajilumaan tajaajilanii damuusa waldaarraa hin barbaadu jedhee ba'e. Ati ijoollee qabdaa maal taate akkamitti baataa maal nyaachisuu fi bakka itti gatuu fi jedhaniitu baay'ee itti dubbatani. Ani ijoollee garaa Yesuusitti naqeeraa jedhe. Achi ijoollee garaa Yesuusitti naqe waan ta'eef jedhee namichoonni dhiisee isinii ba'a. Bakka namichi kun boriiftaan ijoollee isaa battanii badaan boriiftaan akkas ta'aniituma eeganii namichi karaan eegamanii hin darbe. Warri karoora Waaqayyootti amanan haala malee waan Waaqayyoon haala gararraatti dandeettii gararraa beekumsa gararraa maallaqa gararraa waan godhaniif yaaddoon hin jiru. Maqaan Waaqayyoodhaa haa eebbifamu. Ameen. Yesuus jiraata. Namoonni waan argamu duukaa jiraatan karoora Waaqayyoo argachuu hin danda'an. Waan argamu duukaa namoonni socho'an iji isaanii waan dhufe waan darbu duukaa socho'an karoora Waaqayyoo arguu gonkumaa hin danda'an. Itti amanuu hin danda'an. Namni naqaaf waldaa dhaqu, namni kadhataaf kadhatu, namni jiraataaf jiraatu Waaqayyo namuma gidduudha maal jedhee na fayyadanii deddeebi'u malee karoora Waaqayyootti amanuun argachuun herreega Waaqayyoo argachuun dubbii cimaadha. Dhoksaa wangeelaa dhoksaa Waaqayyootti waa hojjetu Waaqayyo isiniif haa kennu. Waan hundumaa keessaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhoksaa ittiin Waaqayyo karaanni Waaqayyo irraa deemu, harka Waaqayyo ittiin qaqqabatu, miilla Waaqayyo ittiin ejjetu, ija Waaqayyo ittiin ilaalu, akka Waaqayyo ittiin sossoo'u isiniif haa galu. Ameen jedhaa. Namni kana hubateen cinqii baay'ee keessan galu waan ta'e. Ameen. Amma kan waldaa jeeqee kan biyya jeequu warra wanta deemsa Waaqayyoon hubatan. Yoo simbirroon kosh gootes yoo fardi kash godhes cinqii keessa jiraatu. Yaada Waaqayyoo yoo hubanne dubbiin hamaadha baay'ee akka malee namatti ulfaatu. Yaadattuu yeroo tokko warri Sooriyaadhaa jedhama Macaafni Qulqulluun warra lamxoota tokkotu dallaarraa achi fagoo jiraatu magaalaarraa ala ba'anii caakkaa keessa lamxoota jarri baay'ee dhibamoodha. Bakkeetti beelaan dhumuu keenyarra kottaa gara magaalaa dhannaa jedhanii ba'aniidha. Kana booda gaafa isaan gara magaalaatti ol ga'an jarri Waaqayyo miilla warra lamxootaa sana miilla warra hin jirree sana fuudhee gurra warra garasii sana har'a konkolaataa fardeniitiin nuufitu dhufan jedhaniitu mootonni jajjaboonni gurguddoonni teessoo gadhiisanii biyyaa badan. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Karoora Waaqayyoon barre taanaanii nama yaadneef iddoo gadhiifte badda.
Teessoo gadhiisee bade mootiitu bade. Koloneera bade. Jaamor shumii bade. Moo mataa jaamor jedhu wantichi. Ani hin bade. Itaa jaamora ta'u mataa jaamorii isa ta'u sana akkuma beektanitti fudhadhaa. Garuu jaratu iddoo gadhiisee bade. Iddoo gadhiisanii badan jajjaboota ciccimoo nufitu dhufu nama dhufe miti. Kan dhufe barlamtoota warra dhukkubsatoota uummata keessaa gatamanii moggaa ta'antu beelaan dhumuurra dhee nyaata barbaada katamaa dhufe. Waaqayyo miilluma nama hiyyeessaa, miilluma nama rakkataa, miilluma nama hin jirree gurri jaraa keessaa kan dub jedhu wataadara. Masaayiliidha, xiyyiitiidha. Gurra jaraa keessa buk kan jedhu waan biraa. Garuu kan katamaa dhufe nama furu. Hiyyeetti. Waaqayyo gooftaan jireenya keenyaaf akeeka guddaa qabaameen jira. Nutti duulchisee jedhame. Waan tokko namni namatti duulchisee hin jiru. Waaqayyo miilla kee guddaa godhee gurra diinota keetiitti yoo dhageessise, gurra moototaatti yoo dhageessise, teessoo moototaa irra teessa. Jarran baqatu waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Koloneeriinis, saajiiniinis, maajoor jeeneraaliinis hin baqatu. Hundumtuu hin baqata. Laftoo duwwaadha, barcumii duwwaadha, nyaati duwwaadha. Jaratti nyaattee dadhabdee booddee ofii isheetii isa sila namni lamxooftu dhadhee cubbamtu dhadhee baqataa ture. Amma boora deemtee nyaata namaa yerootti kaata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namoonni karoora Waaqayyootti amanan dubbii cimaadha. Inni milkaa'u. Yeroo baay'ee wanta nuti hin jiru yoo jiraate odeessituun ta'ina bobeessituu ta'a. Wanti hafuuraa kanarratti warra bobeessan malee hafuura irratti warri odeessituu biyyaa baqatti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Addunyaa hafuuraa keessaa hin baqatu jechuudha. Warri karoora Waaqayyootti amanan itti gaafatamummaa isaanii hundumaa Waaqayyo fudhata. Iyyaasuun Israa'el Iyyaasu sodaachisanii turan. Dhuguma Waaqayyo si wajjin jira. Ammati dhuguma jettaa. Dubbiin kun sirriidha. Yoo kana ta'uu baate asiin hin kaasin jechaa turan. Waaqayyo akkuma Musee wajjin ta'e si wajjin hin ta'a jedhee itti gaafatamummaa fudhatee jira. Ani ija isaanii duratti nama guddaan si godha jedheen. Hin amantu mana keessanitti nama guddaa si godha Waaqayyo. Hin amantu bakka hojjettanitti nama guddaa si godha Waaqayyo. Hin amantu saba keessan keessatti nama guddaa si godha Waaqayyo. Hin amantu adeemsa keessan keessatti Waaqayyo nama guddaa si godha. Nama xiqqoo, nama kassarte, nama kufteetu hin ta'in nama guddaan si godha jedheen Iyyaasuudhaan. Iyyaasuu boqonnaa 3:7 yoo dubbiftanii nama guddaa ta'a jedheen. Nama guddaan ta'a ofiin jedhaa horatti dubbadhaame. Warri lama taatanii wal barreessanii immoo nama guddaa ta'a jedhaa si bira jirutti hima. Nama guddaan ta'a. Nama guddaa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Nama guddaa. Har'a mucaan koo boossee jennaani ati mootummaa taataa nu bulchita nama guddaa taataa dhiitiin booyin namni guddaan hin boo'uun jedheen. Achi booddee boo'icha yeroo sana dhiiftee takka turtee deebitee dhufteetu yoomiin mootummaa taa'areetti na gaafatte. Innoo dhiyoodha baay'een turu jedheen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nama guddaa Waaqayyo gooftaan waan xinnoo utuu hin ta'in waan guddaaf nu qopheessee jira. Ameen. Nama guddaa taana jedhame haa ta'u. Nama guddaa ta'a. Maqaa Yesuus nama guddaa taana. Ameen. Nama guddaa taana mee ameen jedhaa dabalaati. Ameen. Nama guddaa ta'ama. Ameen. Nama guddaa ta'ama. Haaleluyyaa. Ameen. Nama guddaa ta'ama. Ameen. Raajii guddoo, amantoota gurguddoo, namoota guddaan nama Waaqayyooti. Annan siniin jedhu nama bakkeedhaan fofordaa babal'aa ciccimaa jechuutu hin taane nama Waaqayyoo isa keessi isaa guddate taatu jechuudha. Ameen. Maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Ameen. Karoora Waaqayyootti amanuu Waaqayyo itti gaafatamummaa fudhatee geggeessa. Iyyaasuun sodaatiin jedheen ani har'a nama guddaan si godhuufi jara kana waan sodaatte cinqamtu hin qaban. Har'a natu si gargaara. Har'a Waaqayyoon na gargaara jedhame. Kaleessa namni birrii isa yaadeera ta'a. Kaleessa namni fira yaadeera ta'a. Kaleessa namni beekumsa yaadeera ta'a. Kaleessa namni tarii biyya jiru yaadeera ta'a. Ani har'a garuu ergaan isinii qaba. Misiraachoon isinitti muu dhufe. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ergaan qabaameen jira. Ameen. Ameen. Nama guddaa. Ameen. Haleluuyaa. Engaddaa. Ameen. Obboleettiin tokko dhukkubdee naa kadhadhottee naa qalbiseetu ani kadhachuufiif yeroon arganneen ture sagantaa tokko keessatti ishee argeetanii akkamiin wayyooftee dhiifama naa godhisii kadhachuu baay'ee waan hin biisi ta'ee fi sitti hin deebiin hin hafeennaan hayi lakkii anuu fayyeeraa akkamitti jennaan
dhukkubi guddaan hin jiru waaqa guddaa malee nan fayye. Ameen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Nama guddaa isin godhuudhaaf Waaqayyo gooftaan akkuma Iyyaasuutti dubbate har'a immoo jireenya keessan keessatti sagalee guddaa ergaa guddaa kana fidee dhufe. Ameen. Kanaaf nama guddaa taana mee ameen jedha. Ameen. Nama guddaa taana ameen jedha. Ameen. Ameen. Namoota karoora Waaqayyootti amananii Waaqayyo namoota guddaa isaan taasisa. Ameen. Nama guddaa isaan taasisa. Saba guddaa, maatii guddaa isaan taasisa. Warra guddaa taasisa. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus jiraata. Ameen. Wanti nama dhibu tokko Ibroota 11:23 yoo irratti ilaaltani yeroo Museen dhalatee abbaan isaa fi haati isaa mucichi akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a 3 isa dhoksan. Isaan ajaja mootichaas hin sodaanne. Ameen. Ameen. Ajaja mootii sanaas hin sodaanne. Kana jechuun maal jechuudha? Kan isaan jiranis biyya mucaa ajjeesaa jedhamee jiru. Kan isaan dhossanis biyya mucicha ajjeesaa jedhame keessa dhossanii. Haleluuyaa. Kan isaan dhossan immoo guyyaa tokko guyyaa lama miti ji'a 3 dhoksan. Waaqayyo gooftaan karoora qaba, kaayyoo qaba. Warri kennaa dhossitanii, faarfannaa dhossitanii, lallaba dhossitanii, eebba dhossitanii yookiin waan isin hirkaa saba fayyadu dhossitan yoo jiraattan har'a mul'isa. Ameen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Warri namni isin jalaa dhosse immoo har'i guyyaan mul'achuu isaatii Waaqayyoon ni fida. Karoora Waaqayyootti amana. Karoora Ameen. Waaqayyootti amana. Karoora Waaqayyootiin dubbiin toora qabata. In sirrata. In qajeela. In tola. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Ameen. Har'i guyyaa itti Waaqayyo jireenya ijoollee isaatii qaqqabatuudha. Ameen. Har'i guyyaa itti Waaqayyo akeeka ijoollee isaatii galmaan ga'uudha. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus jira. Yesuus jira. 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 Ilmi Waaqaa jira. Addana jira. Ameen jedha. Layaa peeddaasa. Waaqayyotti amana. Sadaffaa Iyyoobiin fakkeenya isinii kennuuf hin deema. Eliyaasiin dubbadheera. Iyyaasuu isiniin jedheera. Warra karoora Waaqayyootti amana. Amma Musee jarri kun ji'a 3 karoora Waaqayyootti amana. Waaqayyo yaadarraa qaba mucaa kanarraa. Waaqayyo dhimma qaba jedhu. Yoo Iyyoobiin fudhattan rakkinni Iyyoob jireenya Iyyoob keessa ture karoora Waaqayyoo akka jarri dhiisan nama godhudha. Haalli Iyyoob keessa darbaa ture karoora Waaqayyoo akka Iyyoob dagatu wanta nama godhudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Garuu warri karoora Waaqayyootti amanuu haala geeddaru. Karoora Waaqayyootti amanuun haala nama geeddarsiisa. Qabiyyee nama geeddarsiisa. Akkaataa nama geeddarsiisa. Karoorri Waaqayyoo cimaadha. Karoorri Waaqayyoo dinqiidha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoo dhufee gara Maariyaamitti karoora Waaqayyooti sun. Ameen. Dallaa horiitti karoora Waaqayyooti sun. Ameen. Qaraaniyoo Golgootaatti karoora Waaqayyooti sun. Ameen. Si'oolitti gadi bu'uun karoora Waaqayyooti sun. Qulfii balbala Si'ool harkaa fuudhuun karoora Waaqayyooti sun. Erga Yesuus kana Waaqayyo kana hundaa keessa darbatee wanta ati keessa darbaa jirtu karoora Waaqayyoon ta'uure. Rakkina keessa, dhukkuba keessa, argachuu keessa, dhabuu keessa, kasaaruu keessa, buufachuu keessa yoo darbite karoora kooti jennaare, karoora keessan jennaare, karoora Waaqayyoon ta'u kun. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyoon jaallatan, Waaqayyoon abdatan, karoora Waaqayyootiin geggeeffamu. Ameen jedha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo gammachuu keenya keessa duwwaatu hin ta'in gadda keenya keessaas karoorri isaa jira. Yeroo nu hin taane, yeroo nu guutuu didu, yeroo nu harkaa wal rukutu, yeroo nutti dukkanaa'u, yeroo nu harkaa jireenyi wal dha'u, Waaqayyo sana keessattis waan tokko nu barsiisuudhaaf hin mul'ata. Yesuus jiraataadha. Ameen. Haleluuyaa. Karoora Waaqayyoo. Karoora Waaqayyootti nan amanaa.
Namni nu keessaa yaada Waaqayyoo karoora Waaqayyootti namanni jira laata? Dhugumaan hin laphee kiyyarraa Waaqayyootti nan amana. Waan ani ittiin amanne isinitti hin dubbadhu. Waan qabatamaan itti amanee ija isaa argine isinitti hima. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Waan hin nagadeen buufanne isinitti himu. Waan nagadee buuseen dhugaasaa isinitti dubbadha. Waan ani ittiin hin fayyine isinitti hin dubbadhu. Ergan ittiin fayyee waan ani ittiin fayyine isinitti dubbadha. Isin warra fayyanidha. Tarii akka carraa ta'ee obboleettiin obboleessi namni akka haaraatti har'a nu gidduutti argamtan Gooftaa Yesuus Kiristoos kana amanuu fayyisuu isaatti waliigaluu feetan. Dhugumaan isiniin jedhaa karoorri Waaqayyoo isin irratti anarratti qabu haala gararraadhaa amanaa. Dandeettii gararraadhaatii amanaa. Cimina keenya gararraadhaatii amanaa. Haleluuyaa. Akka hibbeen nu gararraadhaa amanaa. Akka nuuf galu gararraadhaa inni amanaa. Bara baraan Waaqayyoo eebbifamu. Karoora Waaqayyoo ilmaan isaa irratti qabu karoora daangeffame miti. Karoora xumurame miti. Karoora du'e miti. Waan lafatti du'e waan gatii baasuu dadhabe miti. Arras taanaan Waaqayyoo ijoollee isaa harka isaa diriirsee ni gargaara, ni gaggeessa, ni hirkisa, ni utubaa, ni jiraachisa, ni cimsa, galmaanis ni ga'a. Akkuma kaleessaa geggeesse sanatti Waaqayyoo anaaf isiniin hin geggeessa. Waaqayyoo hin geeddaramu, Waaqayyoo hin du'u hin dulloomu, Waaqayyoo ittiin hir'atu, hin dadhabu, baajatan dhabe hin jedhu, humna hin dhabe hin jedhu, biyya sana ga'uu hin dadhabeen arguu hin dadhabu hin jedhu, Yesuus jiraataadha. Karoora Waaqayyoo. Warri karoora Waaqayyootti amananii bishaan iyyuu daadhiidha isaaniif. Malkaan abiddaa iyyuu isaaniif bakka bashannanaati. Afaan leencaa bineensa nama nyaatu gidduu ta'anii iyyuu isaan fayyaa bulu nagaatti jiraatu. Awwaalamanii iyyuu hin ka'u. Alaazariin yoo ilaaltan Waaqayyoo Alaazariin nan kaasa jedhee Yesuus iddoo sana dhaqe. Hin dammaqsina jedhe. Amma kottaa obboleessa keenya Alaazariin nan ilaallaa jedhe bartoota fuudhee dhaqe. Karoorri Waaqayyoo addadha. Halleluuyaa, karoorri Waaqayyoo addadha. Ana irratti isin irratti karoorri Waaqayyoo addadha. Yaadni Waaqayyoo addadha. Yaada jabaa, yaada cimaatu jira isinirra. Yaada Waaqayyootu jira isinirra. Nama dhuunfaa yoo ta'e bor isin gatee baqata ta'a. Dagatan irraanfata ta'a. Waaqayyoo isan irraanfanne, hojii isaan irraanfannetu nurra jira. Nu keessa jira. Nu tiksaa jira. Nu geggeessaa jira. Nu ilaalaa jira. Oh, haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Wanti ulfaataan jira jireenya keessan keessa. Wanti ulfaataan suni har'a Yesuus Kiristoosiin hin geeddarama. Inuma geeddarama. Ni haareffama. Ni qajeela. Ni tola. Dhibeedhaan cinqamaa yoo jiraattan ammaa ergaan dubbadhu tokkotu na keessa jira. Jireenya keessan keessa Waaqayyo harka isaa diriirsa. Waaqayyo sagalee samiidhaa jedhe. Tun ergaa kana dubbataa jiru nama sagalee kana bilbilaan dhaggeeffachiisaa jirtantu jirtu. Nama simbiraa bilbilaan dhaggeeffataa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ani harka qulqulluu Waaqayyoo isa jabaa sana waameera. Namni kun amma fayyina hin qabaata. Ameen jedha. Ameen. Fayyina fudhata. Ameen. Nagaa fudhata. Ameen. Boqonnaa fudhata. Ameen. Aragalfii fudhata. Ameen. Hiikama fudhata. Ameen. Maqaama Yesuusiin ta'a kun. Ameen. Humna namaa miti, dandeettii namaa miti, cimina namaa miti, jabina namaa miti. Beekumsa saayinsii namaa miti. Inni ani dubbadhu kun maqaa Yesuus Kiristoosiin ta'a. Ameen. Halleluuyaa hin ta'a. Ameen. Hin ta'a. Ameen. Hin ta'a. Ameen jedha. Ameen. Hin ta'a. Yihoonaal. Hin ta'a. Ameen. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Yesuus jira. Ameen. Yesuus jira. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Inni du'a mo'ee ka'ee Yesuus.
ilma waaqayyooti. Mallatticha soo kan banee innoo mootii moototaati. Danqaara sibiila cabsaa dukkaana ifat nama baasaa.